السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يويا حركفوني كبجم توتا في جانة تبتوني خرطفتو تقنكو هندوك كيسن أكم جرتا نجا جرتني أنا جان قب جانا كيسا إسنس أكنا جان قبضن أبدين كبا إسن جدا إجا هر كيسما أدان قبضن إسن في كيسما توني إنو جتني نجافتون كون كيسن هنولو كيسما تجا هريا توبيدا مجيو قچاله مجيو بيكتو مجيو حسان سينما تتلو مجيو إلالج سينما تتلو قبدين اسمي دفه نموني channel kan kotif haratatan subscribe gochuudhaan gama maatii keenya dabalamaan dhaamsa kooti akkasuma hiriyaafis namni haratatan akka maatii taataniif abdiin qaba isinin jedha hayyee أما تركين كسل هرجا وجين هاتم السنجرة أمة أشتي هم ولت دجانتي وان هرجان جت أجيب فني وان هرجان هسوت إلى اللي ولت دجانا حقسي الشمع الكفوني جرجتو مدك قالي هون كيسنو مكجرتني حالا كيس جرتني هون كيستين هلين واقعي سني باوعي سني جتو بربادا أرون فاجرتا هنعرف بقى جاء نستني سنين جرا هيرين ويا هرا منا مهتي مارغو جتو كيسات إنفو إجا ويا هرا جتو دا كيسوما تاي سنين يا إجر جتو دا مه نكبتي غرا سيديو كيتتي وانا أفرتي كدا غلطهم سيجتو بربادا أيه عندي كيسانو بيجو تغرغرا تاودان أكاسمس iddoo barbaadan taa'uudhaan qophii kana kan daawwataa jirtan maatii mu'ee horoo ni taatan hundi keessanuu hojjetan maratti nageenya waaqayyo isin abaayatu isiniin jechuun barbaada warroon nageenya hiriyaatu bidha jechuudha. Guyyaa har'aa jechuudha gaaffii ciccimoo ta'an gaaffii 12 gaafatamee jira jechuudha. Anillee haalumaan gaafatameen hunda isaatu deebisaa qabadhee isiniin dhufee jira jechuudha. Akka xumura qophii keenyatti nu waliin turaan dhaamsa keenya. Gaaffii 12 gaafatamee jira deebisaa isinii qabadhee dhufee jira. Akkuma sila isiniin jedhe nu waliin turaa. Gaaffii tokkoffaan eenyummaa kee hordoftoota kootiif ibsi yookiin ifa godhii jedha jechuudha. Oroon hin beekneef hiriyaadha. Hiriyaa tuubidha jechuudha. Intala shawaati. Iddoon itti dhalli godina shawaa lixaatti jechuudha Oromiyaarra. Akkasumas isinii jechuu barbaade. Gaaffii lammaffaan taphoonni yeroo ijoollummaa keetii jaalattu maali jedha jechuudha. Taphoonni yeroo ijoollummaa kootii ani jaaladhu agasmaraami garuu baay'een taphatinii jechuu barbaade taanaan maaliif agasmara ijoollummaa kootii tapha hedduun jaaladhu waan ta'eef jechuudha. Garuu taphni ani yeroo ijoollummaa kootii taphachuudhaan guddadhe irra caalaatti jechuudha. Maarrabeetiyaa agartanii kan jedhu mana barumsaatti fa'aa ni taphannaa jechuudha. Ijoollee waliin irra caalaatti illee tolaa jechuudha. Gara gaaffii sadaffaatti isiniif haa dhiyaatu ati barnoota kee eessan geettee dhaabdee jedha jechuudha. Hiriyaan barumsa ishee kutaa 10 xumuree jira. Kutaa 10 xumuree akkaawuntii faayinaansii qarshii kaffalanii maatiin na barsiisanii jira jechuudha. Garuu waan fedhii biyya harabaa kana dhufuu waan hin qabuufan akkaawuntii faayinaansiidhaan dippiloomaan hin qaba. Isee ni dhufee jechuudha. Dippiloomaa fudhadhee jira garuu akkasiin isiniin jedha. Gaaffii afuraffaan namoota baratanii galma ga'an yeroo argitu maaltu sitti dhaga'ama jira jechuudha. Namoota baratanii galma ga'an yogguu argu maaltu dhaga'amu jechuudha. Maaliif ayis hojjetaa tan jira biyya hambaa kana dhufee hojjetaa tan jira. Wanti aan argadhu mootu maatii koo waliin yookiin immoo biyya koo jiraachuu dhabuu kan ta'een alatti wanti aan argadhu waan isaan wal qixa waan ta'eef isaan caalaan argadhaa jechuun hin danda'a jechuudha. Maaliif jireenya hojjetaa mootummaa ni beekna waan ta'eef hundi keenya. Kanaafuu omaanatti hin dhaga'amu isiniin jechuu barbaadeen gabaabumatti jechuudha. Gaaffii shanaffaarra geenyee jirra. Gaaffii shanaffaan namoota barnoota ofii sababa garaagaraatiin adda muruu yaadaniif maal dhaamtaa jedha jechuudha. Dhalli namaa
chaalenjiiwwan yookiin ammoo rakkoowwan garaagaraa jireenya isaa keessatti isa mudachuu danda'a. Rakkoowwan jireenya keenyatti nu mudatu kun immoo abdii akka kutanuree nu taasisuu danda'a jechuudha. Ofitti amanamummaadhaan yookiin immoo namni tokko obsa qabaatee ilaalcha gaarii amala gaarii yoo qabaate iddoo barbaade gahuu ni danda'a jechuudha. Jireenya ofii jijjiirachuu kan danda'u barumsa qofaan yookiin immoo mana barumsaa dhaqee qofa miti jechuudha. Hawaasa naannoo keessatti waliin jiraannu laa'u wantoota hedduu irraa barachuu ni dandeenya jedheetiin fudhadhaan akka kiyyaatti namoota barumsa addaan kutuudha yaadan immoo dhaamsa hin qabu maalidha agarsiin ni danda'ameen baradhaa'ii maal jedhe haalli birraa barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon oromoota akkas jedhee na of galchaa garuu hiriyaa weellistuuni weellee dhumatu dasna jedhee gaaffii waliin wal qabatuufidha. Barumsi bareedaadha garuu rakkoowwan jireenya waliin kasi mudatu yoo ta'e obsaayi akkasumas immoo waan hojjetan kamirrattuu karoora qabadhaa fi kutannoo fi murannoodhaan irratti hojjedhaan isiniin jala yoos galma geessuu isiniin jechuu barbaada. Gabaabumatti barnoota keessan immoo galmaan gahaa baradhaa'ii isiniin jechuu barbaada jechuudha. Ayyee gara gaaffii ja'affaatti ceenee jirra. Gosoota ispoortii keessaa kam jaalattaa kan jedhu jechuudha. Gosoota ispoortii keessaa kam jaalattaa yookiin ammoo maal jaalattaa? Gosoota ispoortii keessaa daa'imummaa kiyyaatti jechuudha. Kwaasii taphachuun illee natti tola jechuudha. Kwaasii miilaa taphachuun ni jaaladhaa ture jechuudha. Yeroo biyya jirutti jechuudha. Akkuma namoota kan kaan immoo warra Manchester deggafuu bunnaa deggafuu maal akka jedhamu kana hin jaaladhu gonkumaa jechuudha. Atileetiksii fiigichaa warra fiigan hin jaaladhaa jechuudha. Kan akka Xurunesh Dibaabaa fa'aa kan akka Qananiisaa Baqqalaa fa'aa isaanan jaaladhaa jechuudha. Gabaabumatti ispoortii keessaa isaanan jaaladha malee kwaasii miilaa malaaluu hin jaaladhu jechuudha. Dhiifama malee akkasanii ayyee gara gaaffii torbaffaarra dhiyeenyee jirra jechuudha. Gaaffii torbaffaan biyya namaa kana dhufuu keetii ni gadditamoo ni gammaddaa saba waliin himi jedha jechuudha. Ani biyya namaa kana dhufuu kootitti gonkumaa gaddee hin beeku jechuudha. Maaliif biyya hambaa kana erga dhufee jechuudha. Ani akka kootitti wantoota hedduu irraa baradhee wantoota gaariillee jaraallee wantoota baay'ee baradhee jechuudha. Jireenya kiyya keessatti ani biyya kiyya caala yookiin ammoo maatii kiyya waliin kanan taa'ee baradheerra yeroo muraasa ani biyya namaa kana keessa dhufetti akka eenyummaa koo baruun ta'e jechuudha. Dhugaa dubbachuu koo ta'e jechuudha. Hiriyaan yeroo biyya jirtuu fi hiriyaa yeroo biyya hambaa dhuftee osoo argitanii nama haaraa yookiin ammoo akka nama lammaffaa deebi'ee dhaladheetti nu ilaalaan akka kiyyaatti jechuudha. Maaliif maalummaa jireenyatu erga biyya hambaa dhufee hin baradhe waan ta'eef jechuudha. Wantoota hedduun baradhe jechuudha. Akka dhaabbadhee of ilaalu akka eenyummaa kiyyaa baruun na taasise jechuudha. Walumaa galatti hiriyaa guutumaan guutuutti ni jijjiiree jechuun danda'amu. Dhugaa dubbachuu koo ta'e hiriyaa yeroo biyya jirtutti nama hin dubbanne ture waliigaltee namaatillee hin qabu rileeshinii namuu waliin hin qabu ture jechuudha. Hin dubbadhulleedha jechuudha. Erga biyya hambaa kana dhufee garuu wantoota hedduun baradhee gaariillee yeraallee wantoota hedduu bakka hamala haaraa jechuun nama akka nama haaraa ta'ee jechuudha. Kanaafuu guyyaa tokkollee biyya kootii biyya hambaa maaliif dhufe jedhee gaddee hin beeku jechuudha. Maaliif barumsa ani mana barumsaa dhaqee baradhee diploomaa ittiin qabadhe caalaa biyya hambaa kana kanan jiraadhee baradhe wantoota hedduudha. Iddoo guddaallee akkanaan gahu abdiin qaba jechuudha gara fuulduraatti. Kanaafuu guyyaa tokkoyyuu biyya hambaa kana maaliif dhufe jedhee gaddee hin beeku jechuudha. Akkasanii isin deebisa jedheetiin yaada. Ayyee gara gaaffii saddeettaffaarra deemee jira jechuudha. Mudannoo fi muuxannoo biyya keessaa jiraattee nuuf himi. Muuxannoo fi mudannoo biyya kana keessa erga biyya hambaa kanaa dhufee si mudate yoo jiraate nuuf himi jedha jechuudha. Muuxannoo fi mudannoo uumaatu na quunnamee hin beeku. Uumaa nama quunnamee hin beeku. Muuxannoo fi mudannoo uumaa na quunnamee hin beeku biyya kana erga dhufee. Maaliif afaan illee nan dhibnee ijoollee tokko tokko amma afaan arabaa faatu dhibaa bakka wantoota adda addaa gisee bishaan fideeodha gisaa shaayitti fakkaata wantoonni akkasii ijoollee mudatanii jiru kana keessatti garuu uumaa nama mudannee jechuudha. Maaliif ingiliffa xiqqoo baay'ee osoo hin ta'in ingiliffa xiqqoo waan hin beekuuf ingiliffa waliin wal makanii jiru waan taasa'aa jedhanii jedhanii na ajajaniif akkasuma waan nama mudate tokko yoo qabu sun jechuu barbaadee dhiifamu waliin. Ayyee gara gaaffii saglaffaa bira gahee jira jechuudha. Haadhaa fi abbaa kan kee kamiin irra jaallattaa saba waliin jedha jechuudha. Oh my
god, gaaffii baay'ee ulfaata. Ayee haadhaa fi abbaa kan kee kamiin ila jaalatta? Dhalaa haadhaa fi abbaa ishee keessaa kamiin irra jaalatta? Kam isin fakkaata? Ani lachuu isaaniitu qixxuman jaaladha jechuudha. Fakkeenyaaf ija bitaaf ija mirgaa osoo filadhu isiniin jiranii kan filattan isin naaf himaa. Ija tokko osoo balleessanii ija tokko isin yaamsanii dassin jedha yookiin isin tola yookiin isin gammachiisa? No, isin gammachiisu. Maaliif lachuu ija keessa waan ta'eef jechuudha. Anaafis haati kiyyaa abbaan kiyya ija kiyya mirgaa ija kiyya bitaati jechuudha. Isaan lachuu wal qixa jaaladha jechuudha. Waaqayyo umrii isaanii naaf haa dheeressu fayyaa guutuu waliin jechuun barbaada asumaanuu. Hayyee gara gaaffii kurnaffaatti dabarree jira jechuudha. Hayyee gara gaaffii kurnaffaatti yeroo dabarru ati abbaa manaa qabdaa'ee? Ati abbaa manaa qabdaa'ee? Oh my god! Waan inni yeroo isa fakkaadhaamne hiriyaan abbaa manaa hin qabdu. Gabaabumatti abbaa manaa hin qabu jechuudha. Umuriin kan kooree maafuun geenyaa sumaanu. Ayyee gara gaaffii 11ffaatti geenye jira jechuudha. Umurra geenye jira jechuudha. Suspense laatan inni eegale maal eegaluudhaaf. Ayyee obsumaan waliin turaa maree dhaamsa kenna. Gaaffii 11ffaan hawwiin kee abbaa manaa akkamiiti saba waliin nuufimi? Hawwiin kan kee abbaa manaa akkamii argachuu hawwitaa yookiin abbaa manaa akkamii argachuu feetaa jedha jechuudha. Hawwiin kiyya garuu dhumatee himamee dhuma beekte abbaa manaa akkamii argachuu fedhu waraqata dheeraa isaa barbaachisa jechuudha. Karoora baay'ee waan qabuuf toora baay'ee isarraa waan fedhuuf jechuudha. Tokkoffaa irratti nama kabaju ta'uu qaba. Waan hunda caalaa mootu waan hunda caalaa na jaalatu ta'uu qaba. Nama waan hunda caalaa na jaalatu ta'uu qaba. Nama na jaalatu, nama kabajaa naaf laatu ta'uu qaba. Nama of jaalatu, nama of kunuunsu, nama nallee kunuunsu akkasuma immoo nama gargaaruun jiraame, nama ilaalcha gaarii qabu, nama karoora mataasaa qabu, nama karoora mataasaa qabaatee ammootu seeraan irratti dalagatu. Walumaa galatti nama obsaa danda'a bakka hin jiraame. Nama amala bareedaa qabu hunda caalaa kan na jaalatu, kan ofillee jaalatu, kan namallee jaalatu, akkasuma kan namallee kabaju, kan ofillee kabaju jechuudha. Akkasuma kan maatii koollee kabaju. Dhimeen fixu sinii jedhee jira. Akkuma sila sinii fi afaan kanaa sinii fi egaa yeroo baay'ee kana beekti sinii dabalu jedhee yaada. Abbaa manaa akkanaa jiraatu keessanii boofsu naa godhi. Ayee gaaffii keenya dhuma gahee jira. Gaaffii tokko qofaan na'afa waan ta'eef ammarree turtiin keessan istiidiyoo Muhee Qorootti nu waliin ana waliin hiriyaa waliin haa ta'uun isiniin jedha. Gaaffii 12ffaarra geenyee jira jechuudha. Hordoftoota kootiif waan dhaamtu jiraa'ee yookiin dhaamsi dhaamtu jiraa'ee jedha jechuudha. Wanti ani dhaamu yoo jiraate hordoftoota Muhee Qorootiif hunduma keessanuu biyya garaagaraa taa'uudhaaf iddoo garaagaraa taa'uudhaan kan nu daawwachaa jirtan hundi keessanuu jechuudha. Hojii tokko hojjedhaa ittiin galma ga'uu yoo barbaadan immoo obsaa fi kutannoo murannoo isin barbaachisaa jechuudha. Itti amanamummaa namni tokko ofitti amanamummaa yookiin ammoo self confidence isa jedhamu san qabaatee taanaan wanta kamiyyuu hojjechuu ni danda'a jechuudha. Obsaa ta'ee wanta san hojjechuun qaba jedhee murteessee taanaan wanti tokko chaalenjiin tokko isa mudatee taanaan duubatti hin deebi'u jechuudha. Maaliif? Egaa mucayyoon tuni dhugaa nama jabeeffamuu qabu beektuu ta'enna. Egaa dhugaa rabbi nama mucayyoon tuni osoo jechuudha miidiyaa kamirra yoo hojjette nama hojjechuu danda'u dandeettiis itti qabdi akkasumallee waan kamiinuu jechuudha. Mashaallah rabbiin bareecha waan hundaayyuu uumee jira. Akkasuma kennama addaa qabdi mucayyoon tuni. Kanaaf jabaa ofii abbatu jabeeffata waan ta'eef haa jabeeffannu isiniin jenna. Waan wajjin turtaniif hedduu galatooma isin jaallanna isin kabajna isiniin jenna. Hamma yeroo biroo waan birootiin waliin dachaanutti nagaarra nu tura isin jaallanna isin kabajna akkasuma